yeroo tokko tokko beekaahin waan tokko tokko waan sheerii godhe asirratti isin mul'isa. Akka ijoolleen Harargee baantu beekaahi. Ummanni nuti lolaanii jirru ummata akkam akka ta'e takka beekaa isin mul'isa. Haga namni sesseenu kana laalaa enjoy godha. Ortodoksiin Amaaraa amantii miti dhaaba siyaasati wayita jennu ragaa wajjini. Ragaan sunillee tokko kana laala agasi enjoy godha kana laala. Jarri kun sheekota Amaarati waan dalagan laalamu. Qeesii Amaarati sheekota Amaarati የአማራ የሃይማኖት አባቶች ናቸው። የአማራ ኦርቶዶክስ የፖለቲካ ድርጅት ነው ስንል በምክንያት ነው። ህዝቡ ይሄን ማየት አለበት። ያዝ እንግዲህ የአማራ የፖለቲካ ድርጅት አብኖች ይሄ ነው እንግዲህ ሃይማኖት። የኦሮሞ ልጆች የራሳችሁ ቄስ ያስፈልጋችኋል የምንለው ይሄንን አይተን ነው። استغفرullah. Okay, ይበቃል። ቪዲዮ ብሪል እስቲ ሞልሳ ተቀሾሲ ናውብሳ ኩኒ ጠያራ አማራ ካረጉበተ ጠያራ አማራ ያጀጁ ጠያራ ኢትዮጵያ ቲምቲ ኢትዮጵያን ጋፋ ኦሮሞን ከሰባት ኢትዮጵያን ጀረሙ ኩኒ ጠያራ ኢትዮጵያ ከጀደሙ አየር መንገድ ቻይና ጉበተ ያር ربي هاقوبو جرام المان ورمو يدمته أير منقد يلم قدب يلم هداسة يلم كداسة يلم جتشو المان ورمو يدمته كوني جنيرتي أردا والإنترنت تشوفني فكانت المان ورمو الجيسا في تاجرني كوني مقالا جنيري بالي جنير كيست متمان أمارا جولي ورمو قولا تاجرا ديني جيقو دي قدم فا نمني أمارا بيتا منجر جتشو كوني جنيري نمني كوني نما أمريكا يداواني نجلو جاكاسا نكركارا جرتي سبني الدنيا نكركارا جرا جبات إلمان أورومو أبدين كوتينا. أوروميا will be free جتي كونو من أمريكا. Oromia will be free with our hands chained to symbolize our situation. Chanting Oromia will be free with our hands chained to symbolize our situation. And it feels like everywhere I go, I am the enemy to every nation. Inga. Everybody telling me to go back. Ilmaan Oromoo qaqqaalii fi jagnoonni abbaa biyyaa warri taatan hagana waan deemaa jiru takka wal yaadachiisuun importantiidha. Gara haasawaa keenyatti dabarra jechuudha. mootummaan Amaaraa mootummaa Itoophiyaa jettanis warri siyaasan isin hin galin warri tiriktii uumuu hin dandeenye. mootummaan amma jiru mootummaa Amaaraati. የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቲኒ አኒ ባሌሮቤ የአማራ አየር መንገድ ያኒ
የነፍጠኛ አየር መንገድ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የተነኒ የነፍጠኛ የዳንኤል ክብረት የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ሰራዊት ይራን ባለ ሮቤቲ ከስቲ ያመጩ ወራና አማራ ቱ ኦሮሚያ ረቲ ሎላጅራ ሎሊ ወራና አማራ ቲቪ ኦሮሚያ ቅጥት ገረም ኢትዮጵያ ጀተን በይቶታ ኦሮሞ ሂዳኒ ቄሮ ኩማተማን ሂዳኒ አጫሉ እንደሳ አጀሰኒ ግድብ የለም ገደብ የለም ኤኑፍ ገደብደ ኦሮሞን ነቅለነው ዛፍ ምትተክሉ ካና ኢምፖርታንት እንጀቹ ሀገነ ተከ ቀብሶን ከነ ኦልሲቁ ቀባ ህዳሴ የለም ቅዳሴ የለም ilmaan ኦሮሞ አጀሳ ካንፊጣ ኤኑፍ ገደብደ ኤኑፍ ቀደስተ ጎጃምን ገደብዳ ኦሮሞ ሂዳ አባይን ገደብዳ ኦሮሞ አጀሳ ግንሪት ፊጣ አዮ ከነ ፊጣ አቦ ከነ ፊጣ ሻሸመኔት ፊጣ አርሲት አጀሳ ወለጋ አጀሳ ግድብ ገደብዳ ኤኑፍ ገደብዳ ሱዳን ገደብዳ ታንዛኒያ ፊዳማ ቢሻን ቀብሶ አከቲ ቀብሶ ይኑ ቤኩን ኢምፖርታንቲ ኤኑቲ አከ ቀብሶ ይኑ ቤኩን ኢምፖርታንቲ ኤገሪ ሂዳኖቲ ከተርታዩ ዲኒ ከና ነፍጠኛ ከብየ ቡልቻ ጅሩ ከባንኬር ካቀቡ ከታንኬር ካቀቡ ነፍጠኛ ወራን ያመጅሩ ወራና ነፍጠኛት ካን ኦሮሞ ጀለቹ ከሳቦ yojirat amara fi oromo qixxetti lolli garam qabda wodet no chaawtaw lolli amma deema jiru amara fi akkuma bonni kenna waaqo gutufa Hussein Bunefa Colonel Ali Cirrifa warana amara dhayatu ransan ammalle warana amara doyno ofirra dumate wani binjiru ويتا دوبتن ويتا هاسويتن ويتا هريرة باتن داون يا أمارا وتادر جتن جوجو داون يا ينفتنيا أمارا وتادر يا ماينوريتي وتادر يا ماينوريتي منجست سابنت إكان سبا قدا همبتو نون أججو إتنقو إرام بن وجينيان إرام فون لومات كابسونا كاسيتي كوفا أفدورا ديمو دندي يولم مينيسوتا كيرو مينيسوتا غلطوما نغيسو اودو دوبه كامباتيچا ولامتيچا اورومو كيسات دلته من نياتا ان نياتو دقني افاني تفسيسني كليس لجچو ايغا مجيون هرغيت قبسويته بوليسي تيامي بوليسي افوري دفني لمو اكا دفته اسيتنيان نجدن جچو نياتا كوكي قبد جچو بيه هنياتو ilman kenna ci diga facaasa ganda marar deemi nyaata intalollen manaki takkan dufrete lamu yeju bilsigina jala deema akkanatti qoree luka keessa itti ta'a bakka agartanitti bilsiginaan diina ilmaan oromooti sabab lammiin wajjin hiriiraa jira addunyaan wajjin hiriiraa jirti ijoolleen faransaay waldaan kunoo mataadhaan deemti ijoolleen faransaay baay'inaan qabdu akkas dhaqaniit paarlaamaa keessa dhaqaniit interpreteraan wanni oromoo itti himan arra gaazexaan amaara miidiyaan faransaay guddichi waan san haasa'aa jira callisanii gir jedhanii shishaa tuutanii galuumti bakkee waajiru dhaqanii explain itti godhu akkas ijoolleen Switzerland maasha Allah bakki jirtu dubbiin qulfiin achi bakki inni liqaa argatu achi bakki kokkee isa qaban Switzerland takka beeka tokko New York tokko Switzerland tokko European Union kokkee amaara bakka maratti qoree kokkee keessaa qoree laagaa keessaa itti ta'uun importanti ambaasaaddaroota amaaraa ka biyya addunyaarra jiru bakka agartanitti harkaan hidhayina killee matatti baqa isaa killee itti facaasuun killeedhan uffata isaa shamsuun halaala biyya faranjiititti halaala harcee faa fidaa itti naqa daaku shaampoo faa fidaa itti naqa asiida hin tuqina hin jedhamtani shaampuun isin hin hisisu killeen isin hin hisisu harceen isin hin hisisu ijoolleen biyya faranjii jirtan jechuudha mirga keessan beeka akkatti loltan beeka eenyuun akka loltan beeka waraanni amma jiru waraana amaarati liyyu hayliin irra jiru liyyu haylii amaarati makalaakayaan amma jiru makalaakayaa amaarati kaka oromoo jedhe achi keessaa bahu abbaa kiyyan ajjeesu haadha kiyya ajjeesoo jiraate achi keessaa bahu yookaan itti garagalchu haganu qabsoon itti fufaa hacaaluu ajjeestee beeytota keenya hiitee qeerroo kumaatamaan 50,000 hiitee Itoophiyaan ati gana baatu hin jiru giddibii wayin jiru giddibellam gadabellam
hiddaasee lam qiddaasee lam ilmaan oromoo hidhamaa addisa Itoophiyaa kam Itoophiyaa man beenuti oromiyaan amma haga oromiyaan bilisoomtee ilmaan oromoo alaabaa ufiifee nu dhaabannutti qabsoon hin dhaabatu ka ufii barbaanne ka nu barbaanne ka taayee danda'a barbaade son ta'in ka abiyoot barbaade son ta'in ka ilmaan oromoo barbaadde dhumate har'a alba'ee jira haasawaa isaarraa beeksisa addunyaan miidiyaan addunyaa haasa'aa jira namicha maal akka ta'e minority amaratu majority oromoo bulcha jechaa jirti akka itti dubbattan beeka waan dabarsitan beeka waraqaa barreessa minority amaratu majority oromoo bulchaa jira jedha akkan akka itti dubbatan mootummaan Itoophiyaa daawun no eenyutu Itoophiyaa godhe eenyu filate Itoophiyaa tam ta oromoon keessa hin jirre Itoophiyaa maaltu jiru mootummaa minority amaaraa Goojjamiif Gondar irraa dhufetu biyya cunqursaa jira dhumate period garam qabdan qorataa jirraa birhaan hujuu lallee haati isaa amaaraa jechaa jirti ijoolleen bilbilte yoo dhugaa taate haga dhugaa taatutti addaan hin baafanne dhugaa malee naasoo hinu hin kijibina warri waa kijibdan walabummaa jinni jettanii asirratti dhugaa jirtu qofa lafa kaay kanu ajajaa jiru Daani'el Kibratii fi Abiyoot lamaanuu amaara የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አማራ የመከላከያ ኢታማጆር ሹም አማራ የደህንነት ኃላፊ አማራ ጉምሩክኒ አማራ ማን በርሞታ አማራ ገንዘብ ሚኒስትር አማራ ሞቱማ አማራቲን ይቡል ማይኖሪቲ አጀር ሚሊዮን ሸኑን ጌቱ ኦሮሞ ሚሊዮን ተርባታማ አገር ወድብኝ ገባባ አከነት ያክቲ ቀብሶይቱ አናክጂ ባንተ ቅማላም ዘር ውጣ ከዚህ ኦኔ ቀብዳሜ ኦሊገደ የሚመም ዋኛ ደም ኮኬ ሲንቹፍ ነገና በከጅርተን ቤኒሻንጉሊ ሎላ ጅርት ሲፈካትን ያማር ኦሮሞ ሚሊዮን ተርባታማ ወጂ ሎላ ጅርታም በከተከሰኑ እንደቱ አለትስ መነትስ ኢጆለን ሳውዝ አፍሪካ ወልዳን ሀገር ራይስን ኤጋቱ ረጅቹ ሞቱማ አማራቲን ይምቡሉ ጀዳ ዱመት ኢላ ገባብሳ ዱቢ ርዝርዝ ይሄ መነዛነዝ አያስፈልግም በአማራ መንግስት አንተዳደርም በማይኖሪቲ ዘረኛ መንግስት አንተዳደርም ሬሲስት ይላ ሞቱማን አማራ ኦሮሞ ጅባ ሚዲያ ኦሮሞ ጅባ አፋን ኦሮሞ ጅባ አመንቲ ኦሮሞ ጅባ ቀባታ ኦሮሞ ጅባ ቀቤና ኦሮሞ ጃላት ሌባ ይምቡሉሳል ገባባ ዱቢ ሻንጉሉ ፈቆ አመስ ካኑ መዱቢን ሂሪረ ማተን ሞቱማ አማራቲን ሂምቡል ፈረንጂቲማ ጀማይካቲማ አረ ጀማይካን ኩኖ ፍሪ ኦሮሞ የቻርቲ አሜሪካ ከሳ ከነኑ ትትም ዮት ትልምን ሲቤካ ኢጆለን ፈረንሳይ ኩኖ ገባቴ አረፓ ወኒ ከሰ ሰንተ ፓርላማ ከሰ ደምተ ኢቲማ አከሰ ክትዱበተ ወር ቤልጂየም ጅርተ ሞቱማ አማራ ማይኖሪቲ ኦርቶዶክሲ ቱሉ ቡልቻ ጅራ ኢትዮጵያን ዳይቨርሲቲ እንፉረቱ ኢልማን ኦሮሞ ኩመ ጀሃተማ ሂደ በኢትዮታ ከነ ሂደ ሚዲያ ከነ ጩፈ ኢትዮጵያን ዳይቨርሲቲ ዳ ሞቱማ አማራ ዘረኛ ሰበተኮ ነው ቡልቻ ጅራ ኢለ ቀብሶዮ በይተን ቀብሶና ካራክቲ ደማ ሰበተኮ ሰብኒ ማይኖሪቲ ቱ በየፍረንጂ ከሰቲ ማይኖሪቲ ነመ ቡልቹን ሐራመ ጉዳ ሰብኒ ጥቃን ሰበጉዳ ቡልቹን ሐራመ ጉዳ ኡመን ሲቀርቃራ ዱንያን ሲቀርቃራ ማይኖሪቲ ሞቱማ አማራ መቀበዳተን ሰበጥቃ ሰበብ ጉዳ ሚሊዮን ጀሃተማ ተርባተማ ሚሊዮን ሸንከንገነ ሉልቻ ጅራ መጋላ ከሰቲ መጨ ጎረተ ሆቴል በነተ ሚዲያ አርከት ቀበተ ባንክ ያርከ ገልፈተ ታንክ ያርከ ገልፈተ ሉልቻ ጅር ኢምቡሉ ነው ቀረጣ ጀዳን ከፈል ፋብሪካም በየከነ ከሰቲ ንጃረም አማር ይትበለጸጉ ፍንጃረም ዲስቶን ኮበልስቶኒ ባንሙት ያካም ባንሙት gae gabrumman kana mita banke ne kan barsisi akakayun ke ne kan barsisi kana mit in gabbarina in kafalina qaratan kafalina icha guddanen jedama guddan sabab lemoni nu qarqara jirti saati ammatti ufitti dabala afana marati len gabbani dubbachuun importanti laali kun dalaga ijoollee oromotiin argame alaabaan kenna already biyya faranjii keessatti fotoon ka'aa jira kun amma laali kana laali kun namichi amma maal godhaa jira faranjiidha kun amma maal godhaa jira alaabaa nuti kun kan inni kaasaa jiru haga alaabaan kun oromiyaa keessatti mirmirfamutti qabsoon wadafiit wada hala illam eenyutu nu beeka ufii beeyna
abiyooti mikkanuu beeku Daani'el Kibrati mikkanuu beeku waan goonu akkatti goonu bakkatti goonu akkatti nyaannu akkatti taphannu akkatti kolfinu Amaara mikkanutti afaan Amaaratiin hin kolfinu afaan Amaaratiin hin taphannu afaan Amaaratiin hin boonnu afaan keenna qabna aadaa keenna qabna biyya keenna qabna bunni keenna qamadiin keenna garam dubbin akka Tigreetti nu shamaqaqanii godan nu galchuu barbaadanii saba xiqqaadha akkasii sodaachistee hacuuccee bulchitu shanguliin soqadhu argobbaa soqadhu Oromoo miti sun qabsoon keenya inni wajjin makalaakaa Amaaraa wajjin liyyuu hayli Amaaraa wajjin poolisii Oromiyaan tuqina sabboonummaa qabdi jedhan jiratti liyyuu hayliin ka Amaaraati qaama jiru ከአማራ ክልል የመጣ ልዩ ኃይል ነው ኦሮሚያ ገብቶ ልጆቻችንን እየጨፈጨፈ ያለው የዘረኛ የአማራ የአብዮት መንግስት ይውደም የአማራ የማይኖሪቲ መንግስት ጠቅላላ ህዝብን የማያቀፍ የአንድ ዘር ዘረኛ መንግስት ይውደም ሚዲያውን የተቆጣጠረ የአንድ አካባቢ መንግስት ይውደም ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች አገር ናት የአንድ የአማራ መንግስት የአማራ አገር ብቻ አይደለችም ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር እነሱ ናቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አማራ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አማራ ኢታማጆር ሹም አማራ የደህንነት ኃላፊ አማራ የጉምሩክ ኃላፊ የገቢዎች ሚኒስትር አማራ የትምህርት ሚኒስትር አማራ አክቲ ዱበታን አካና አክቲ ቀብሳያን አካና ገሪ ዴመን ገራን ዱመት ነማ ቀብሶይኑ ፍቲ ቀብሶይኑ ቤኩ ዋን ቀብሶይኑ ቤኩ ኤኑ ተከ ቀብሶይኑ ቤኩ ዲነ ገባብሱ ኡፍ ገቢሱ ሃጫሉ አጀሰኒ ጀዋሪን ፋይደኒ በቀለ ፋይደኒ ሐምዛ ቦረና ፋይደኒ ባይዘው ሲን አፍረኑ ተነ ቤተኒ ቄሮ ኩማተማን ሂደኒ ኢትዮጵያ የሚባል አገር የለም ኤካም ኢትዮጵያ ተም ኤኑ ፊ ኢትዮጵያን አማራ ፊ ጎጃሜ ፊ ጎንደሪ የአማራ መንግስት ይውደም አራት ነጥብ ዘረኛ መንግስት ይውደም አሁን በስልጣን ላይ ያለው የአማራ መንግስት ዘረኛ ነው የራሱን ቤተሰብ ብቻ ሰብስቦ ነው ስልጣን ላይ የሰበሰበው በአማራ መንግስት አልተደረደርም እንዴ ቀይሲን ዳባተ የማታቁ የብሔር ብሔረሰቦች ካላችሁ ሰባብሰብ ለሞኒ ሞቱማንኩ ሞቱማ አማራ ተኡ ሂምቤይኔ ወጅራተን ቪዲዮ ከና አዱኛ ረቲ ሼር ይጎዱን ኢምፖርታንት ይጀቹ አሁን ያለው የአማራ መንግስት ለመሆኑ የማታቁ ካላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱ ስሙ ይሄንን አንደ 0.1% ተጨማሪ ነገር ወስዶ ከሆነ እኔ በ24 ሰዓት ዘግባቸው ችግር አሁን ያለው የአማራ አስተዳደር እያወጀ ያለው ይሄንን ነው 0.1% ተጨማሪ ስልጣን ኦሮሞ ይዞ ከሆነ በ24 ሰዓት ስልጣን ለቃለው ያለ ነው የአማራው መንግስት ይነገራል ትክክለኛውን ዳታ ዝምናገር ነገ ደግሞ ችግር ያላስለሚያም ዝም ብላችሁ ታወራላችሁ ጀራጀር ጨልስተኒ ሃሶይተን ለኮፍሰ ጅሩ ከዱጋ አስት ይወዱበት ረኮ ብሪነት ኡምተኒ ጀራን አማርትች ተቀስ ግን እመኑ ውሸት ገሩና አማና ክጂባ ጀራን ወኒ ሐሳሙ መሩ ክጂባ ዱጋ ጅርቱ ስንት ማጨቀሳ ጀራ ጨቀሳው ምን ዱኛር ጅርተን ሚኒስተር ዴታ አማራ በዘመን መካከል ባለፉ 30 ዓመታት አግኝቶ የማያቀው ነው ያገኘው እንጂ የተቀለ ሚኒስተር ዴታለ አማሪ ወጋ ሶዶማ ተረፍ አርገቴ ከምበይኔ አርገቴ ማለ ወኒ ራይረተ እንጅሩ ጀራ ማርትች ሰቦፊትን በቁጥርም በጥራት ባይ ኢነለን ቁልቁልነለን ጀራን አማራ ተራ ቆመ ከሰን ዲባ ጀራን ጀቸው ማርትች ሞቱማን ካማረቲ
አፍረጥርጠው ያላችሁኝ እንደሆነ ደግሞ ከኔ በፊት ሁልጊዜ ኦሮሞ ሚኒስትር ዴኤታና ሚኒስቴር ይበልጥ ነበር። dubbii dhodhoosiyoo kanaan jettan taate ana dura Oromoon deetaa fi ministeerillee hin taraa ture ka ammaa turaa ture zamana wayyaanee Oromootu baay'ataa ture jedha yoo dhodhoosi dubbiin an jettan. ኢትዮጵያ ውስጥ በቁጥር በጥራት አላልኩም። lakkoofsan jedhe qulqullinaan miti jedha hin kolfiti jechuu asirratti amartonni. በቁጥር አሁን ግን አማራ ይበልጣል። amma garuu jedhaan jechuun amma garuu amaarattaraa mootummaa amaaraa jechuun kana sabni xiqqaan akkasitti Itoophiyaa cufa isii dhuunfate jechuudha. ኦሮሞ የሆኑትን በመቁጠር argitee qabsoon keenna kana wajjiini namicha mootummaa amaaraa ta'uu ragaa gabbahee qoma dhiibee nutti dubbatu wajjiin qabsooyna kanaaf Haacaaluun du'i kanaaf Jawaar hidhame kanaaf Baqqala Garbaa hidhame ምክንያቱ ይሄ ነው kanaaf Dinquu Dayyaas biyyaa ari'ame kanaaf ortodoksiin ijoolleen Oromoo afaan kennan salootii godhan jettu hidhama wanni bin jiru mootummaa amaarri ammoo zaranyaan ammoo biyya bulchuu hin danda'u addunyaan si wajjin dhaabbatti mootummaa minority mootummaa amaarattu Oromiyaa bulchaa jira nu ammoo hin bullu makalaakaa wayitu hin jiru makalaakaa amaaratti liyu hayli wayin jiru liyu hayli amaaratti akkasi akka itti dhooytu abboonni keenya kana nu barsiisan takkaa waraana dargii jetteen beeytu abboonni keenya wayita loltuun wayita amaara mataa baqaysitu san baale keessatti waraana amaaraa jettiin abboonni keenya laal qalbii qabdi laal hin baranne qalbii garuu aqlii qabdi makalaakaa amaaraa mi kan dhoggu maaliif Gondar hin ajjeefne maaliif Guraageen hin duune maaliif Silxeen hin duune maaliif Sidaamaan hin duune maaliif Tigreen hin duune maaliif Oromoon callaa hin duuti maaliif Oromoo callaa hidhamti kana of gaafata ka aqlii qabu kana ofirraa dhogguun rabbinuu itti si gaafata yoo ofirraa dhoggin rabbiin guddaanuyyuu itti si gaafata mirga ansii kenne wayita namni akka kan keetii sirraa mulqu maa cal'iftee teettaaf itti gaafatamuuf jirta mirga ansii kenne lafa qixxee an isinii kenne qilleensaan qixxee isinii kenne akkamitti sabni xiqqaan gaara gubbaa yaa'ee kontiroolii haggasii ulu cal'istee harka afaan bantee teettaa itti gaafatamu jirta. maaliif mootummaan amaaraa ganda keessa deemee ilmaan keenya ari'ee hidha laga keessa deemee garbuu keessa deemee qamadii keessa deemee marga keessa deemee maaliif in callifnaa bishaan nu hiitaa biyyee hidhi bishaan kam nu hiita chigginyi kam nu dhaabda eenyuun buqqifte nama buqqistee muka dhaabda eenyu akka keessa jiraatuuf waraabessaa ummanni Oromoo egaa gana jenne waan godhuu qabdan irratti fokas Oromoon addunyaa kanarratti duuti Haacaaluu tokko godhee jira rabbiin galanni haa ga'u jayniyoo du'a kanatti saba tokko godhee du'a Haacaaluun maaliif du'e maal jedhee du'e sankiisha kaa'ee dhudee nafxanyaan har'allee borillee iftaanillee diina kennaa jedhe sankiisha mirgaa kaa'etta jechuudha wanni inni du'eef qaalii tana wanni Haacaaluu ajjeesaniif qaalii tana kabirii wayita takka beeytonni keenya kunni wayita wahaasoo itti dhaga'uu hin saalfadha dhugaa dubbachuuf manni murtii wanni jedhamu hin jiru manni murtii amaara ka Jawaar irratti murteessuuf deemu amaara ka Baqqala Garbaa irratti murteessuuf deemu amaara federaalli afaan amaarati afaan amaara jechuun daanyaan amaara jechuun wanni nu afaan federaalaa afaan Oromoo haa ta'u jennuuf kanaaf kana beekna baankiin afaan amaara dubbata taankiin afaan amaara dubbata telefoonni afaan amaara dubbata ayyar mangadiin afaan amaara dubbata afaan saba takka afaan minority carraa kanaan itti fayyadamte afaan ufiitiin daanyaan akka jirtuun daanyaan federaalaa harki 98 ilmaan amaarati amaaratu dhugaa eedan ajaa'iba bar nama dinqisiisa taqwaam gimbaataan jar jettu kana ture laal taqwaam gambaa akka namichi kun dhufeen amaartichi kun dhufeen taqwaam gambaa taqwaam hin jarri jedhan kana makalaakayaan taqwaam jedhama firdi beetiin taqwaam jedhama deeninnatiin taqwaam jedhama afaan oromootiin soqadha sigala
dubbiin kana የአማራ መንግስት ተነበረዳ የአማራ መንግስት ነው ያለው ቀራ የትግሬ መንግስት ነበር ኩቴሱንማ አማ ደግሞ የአማራ መንግስት ኤምባሲና ዱንያ ላይ ይርቱ አከጅቱ ነማር አከጅቱ ሲገራ ሎሊኬን ኤኑ ወጂኒ ማይኖሪቲ ሰበጥቃ ሰበጉዳ ሐጩጩ ወጂኒ ዱረተና በየኩ ወይ ተባኑ ጨልስኔ ዳውን አብይ ማፍ ዳውን ነፍጠኛ አንገሉምት ሞቱማ አማራቲ ወሎላ ጅረኑተም ሞቱማ ነፍጠኛ ጀተኒ ሲያሰፍ ጀቹ እንደነተን ዱጋን ጅሩ ገሩ ሲያሰፍ ነፍጠኛ ተነፍጠኛ ነማራ አማሪ ነፍጠኛ ከብሪን ጅሩ ለምን ቀወ ሄደቱ ጀራ ኦሮሞን በከሶዳቴ ነማ ከነ ከሳ ሂደኒ ተቆ ጀበለሰኒ ዱበተፍቱ ሰምብረ ኩተ ጅርቲ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰምብረ ኩነ ረሮ ነማ ሶዳዊቱን ቀብ ኛኒ ቃለ ሂደላለም ብየ ከሰት ነምኒ ዋኛቱ ደበ ጀረኛታ dhaabale akkan qabne beeka adda bilisummaa oromoo ka jedhamu dhaaba adda bilisummaa oromoo jedhu bakka jiru maraayyuu oofisa jiraa cufanii jedha namichi jarri ijoolleen miskiinni yoo jiraatte jala deemtu yoo jiraatte nami shan illee taatu namichi sun inni garuu finfinne ta'a kun amma hoogganaa kami kun amma argitanii dhaaba hin qabnu ilmaan oromoo waliigalatti dhaaba nuti waliigalatti ilmaan oromoo nuti dhaaba waan barbaanne ijaaruu dandeenya waan barbaanne diiguu dandeenya sigale kana keessa dhaabni bu'aaf deemtan injirtanii uf eeggadha oromoo tokko taate ka ummata sochoosaa jirtu kana kabiyye keessa waan barbaaddu godhuuf tokko taatee sochootu kana hijaaki godhuuf warra deemaa jirtan isin argaa jirraa dhaabbadha afaan nagayaatiin isinitti himnechuam afaan oromooti namni qeerroo biyya ajajuu dandahu nama dhaaba keessa hin jirre dhaamsa kana eenyuun nageettan aktiivistii niusi dubbisu kana kadir elemotin nagesa keessanin ergaa fanis video kana yahya bashir qeerroo oromiyaa waliigala ajajuun dandahu inni nama dhaaba tokkooti afaan oromootiin suuta siyaasaa laaftuun isinitti inni nama dhaaba tokkooti namni yaa qeerroo waliigala ajajuu dandahu biyya alaati yookaan yaada kennuu fi danda'u akka qeerrootitti dura taa'ee nama dhaaba keessa hin jirre ta'uu qaba understand bakka mallaqa guuranitti dhaaban barbaadu sa'aatii ammaa kanatti nuti dhaaba waan jedhamu dhaabu mohiituu hin qabnullee hin agarrellee hin barbaannullee oromoo walii galtee waan barbaadde godhachuu dandeetti dhaaba ijaarachuu hin dandeetti miidiyaa banachuu hin dandeetti waan maraa godhachuu hin dandeetti dhaabni keessan kun nutti seenet biyyatti nu nyaachisanii irra jawaariin hiisistan biyyatti eeggat ati akka eenyuun akka deeggartuun beeka kan kee mirga keeti abbaa feete deeggari kadir elemoo nama jedhamtu nabeeyta si beeka viidiyoo hojjira soone jirra dhaaba keessa jirta ati dhaaba tokko keessa jirta dhaaba kan kee mirga keeti kiisha kee akka hadhan dubbachuu illee barbaadu yaa bashiir nuun shuumin namuu nuun shuumne qeerroo taxayyaa qiyyattee haasoo itarra viidiyoo irratti no eenyu godhate yaa bashiir shaneedha hin barbaadu nama akkana remember namni nu barbaannu nama dhaaba kana tokko keessa jirra for example heenoo gabbisaa ta'uu danda'a yoo baratte yoo barbaadde nama akka tokkootti sitti nama dhaaba ho'ii keessan seenin nama qaran shanin garam odeetu eenyuun hajaakii gootan biyya hajaakii gootan qabsoo ummata hiisistan ammallee dhaabettanii ummata addaan qoduuf deemtanii oromoon tokkummaan ka'aa jira dhaabni yoo barbaachisaa ta'e oromoon addunyaarra jirtu wal geettee dhaaba guddaa isaa ijaarattee gabbahuu dandeetti warra qalqalloo nuti hin seensisina tokkummaa jechuun kana oromoon irra takka dhiiga mucaa kana lafatti gadi naqina mucaa ufii du'ee oromoo tokko godhe kana lafatti gadi naqina dhaaba as keessan fitina namichi jabaal eenyu jedhamtu ka adaabbaa sun dhaaba kan qalqalloo qabattee olii gadi hin jiru waan akkana
dhaaba kee mulqattee akka Oromoo tokkotti shamizii haaroo uffattee dhufuu dandeetta. Warri qara dhaaba keessa jiru Oromoo ajajuu hin danda'u. Bu'aan hin goone isin takka bu'aa isin irraa agarra. Bu'aan keessan isin seennan akka sooqiddaa akka asiidaa Oromoon addaan qoodamudha. Bakka isin seentan Oromoon addaan qoodamu. Si galam qeerroo ajajaa qeerroo waliigalaa jedhaar. No akkasii miti. Si gala abbaa kee. Barri namichi kun keessanitti beekta nama garam nu oofaa jirti miidiyaa gubbaa goranii gara barbaadan nu oofaa jirni akkanatti qalamitti ibsanii. Ati barbaaduun mirga keetii kiisha kan keetii baasii qarqaadha. Dhaaba feete deeggan. Garuu akka Oromoo waliigalaa hin jedhin. Namni kumaatamatti dheessaa bargaafa namicha tamma itti kuyuu achirra dhufu taate miliyoonan. እንዴት ነው ጉዳዩ? ውጣ ከዚህ አንተ አብዱረዛቅ የምትባል አንተ ቅማላም ittimuun importanti jechuudha. Akka Oromootti socho'u yoo socho'te akka Oromoo walii galaatti socho'u yoo socho'te warra qara dhaaba keessa jiru hin barbaadu. Hinfeenu muuvimentii ammaa kana keessatti warri qara dhaaba keessa jiru akka Oromoo ta'ee dhufuu danda'a. Akka nam tokkotti dhaaba ofii qalqalloo ofii qamaddaa ofii qabatee dhufuu hin danda'u. Yaadadhaa dhaabni sadiin kun tokko ta'a jennee kadhataadha inni dadhabneet ufillee nyaatamanii nullee nu yaachisan kun ji'a sadiin irra ture ji'a jahan irra ture hin dagatina kan dheengadduma kun hin turre bar ammallee nu nyaachisuuf dhaaba harkisanii fidanii yaaya bashii shaneedha obboleessi umri isaa shanee keessa sabaa'oo jedhee waggaa dhibba kijibaa ture namichi kun maal goona nama kijibullee barbaadu barnoon maachi dhugaa qofa qabannee wadafiti. Qeerroo naganaa achitti duutee kan jedhuuf achis gubbaa duuketta. Oromoon tokko taate dhiidhi mucaa kanaa tokko godhe Oromoo. Asirratti dhaaba keessa nama ofii barbaaddan fiddanii achi bakka nuu buusu eenyutu isin bakka isin buufate isin awwaluma. Akkana bar miidiyaa gubbaa koranii ambar kanaaf OMN kan amma dhaabarraa baasaa jedhaan OMN kan akka ittiin duunne jiratti. OMN kun bakki Oromoo walgeettu baraa jiran namni bar laal tokkummaa Oromoo onni eegaa ture waa sadii. Miidiyaa Oromooti Haacaaluu Hundeessatti Jawaar Mohaammed. OMN Haacaaluu Hundeessatti Jawaar Mohaammed. Sadiin tanniin keessa qarcabbee wanni hin seensina. OMN illee hajaa kii godhaa turan biyyatti bar hin beeknan. Waan ana soo kana warri waan deemaa jiru beeytan isinii gala. Ani kan barbaadu Oromoon tokko taate namoonni dur najisan akka nu keessa seenanii ammallee nu najiseessanii barbaadu. Okay, amma namni yaada kennachuu barbaadanii seentanii nama dhiiraa yoo taate lakkoofsa 9 nama yaada feetee yoo qabaatte seenuu hin dandeetta. Tigreellee yoo taate Amaarallee yoo taate rakkoo irraan qabu. Yaada anan maasee kana irratti illee mormii namni qabdullee seenuu hin dandeetta. Mormii baadhee roobeetiin mormee Oromoo amansiisee yaada kiyya mul'ifachuu barbaada namni jettu yaanni ati haasoyte sirrii miti dhaabni fedhellee dhufee nu hoogganuu hin danda'a namni jettu yoo jiraatte lakkoofsa 11 tuuta. 11 miti dhiifama. Lakkoofsa 22 tuuta.
namni yaanni kan kee sirrii miti. Wanni atamma haasoyte kun sirrii miti jettu lakkoofsa 22 tuqxe. Namni yaanni kan kee yaada birii kennachuu barbaadu waan nama haasa'e kana irratti qofa ammoo 9 fi 5 akkuma baratame jechuudha. Kan dhiiraa 9, kan dhiiraa 9, kan dubartii lakkoofsa 5. Hasan Urrumoo yaanni kee sirrii miti jedhe lakkoofsa 22 tuqeera. Hasan Urrumoo si erga jira. Internet an qabu Hasan Urrumoo namni jedhamu. Si tokkochi arga 22 garuu internet an qabdu. Deebii internet keessa sirreessiseen. Yaasin isaanii fedha godhi. Follow fi like gootan malee seemne. Okay, Ahmadiin tokko dhufe. Inseen taphatiin. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yaada nama asirratti gabaabsitee qalama keessatti yaada. Deefama halkanii dukkana kanaaf viidiyoo cufe. Anyway, yaada ati awwala kaastee topic ati kaaste hundaayyuu qabatanii fudhadha. Garuu dubbii ati haasofte hundarratti namni hundi walii galee bakka haa'inni jirutti immoo Oromoon ni dheessa. Haqa san immoo barrullee argaa jira. Haasawa ijoo dubbii ijoo ati kaaste sanillee argitee sanirratti gadi qabeetti waan dubbaddu qaba. Waa'ee amma Yaayyaa Bashir jettu kanarratti fakkeenya Yaayyaan Bashir nama paartii tokko keessatti beekamee jiru, nama paartii ofii keessatti argitee waa hedduu difeensi godhaa ture namni hundi ni beeka. Kadiroon elemoo Yaayyaan Bashir ani qeerroo bulchaa qeerroon deemaa hin jenne afaan ofiitiin bahe yoo inni jedheen namni deebii isaa deebisu ni qabaa jecha. Garuu Kadir elemoo jecha san jedhuun maaliif barbaachise jennee yoo fudhannee akka nama tokkotti kalaallu taate faamilii argitee ofii guruppii adda addaatiin wal ijaaranii nuti Oromoo akkanatti hooggansiisuu danda'a, nuti Oromoo akkanatti oofuu danda'a, nuti Oromoo akkana bulchuu danda'a jedhee ofumaa wal filuu barbaadu kana uummanni Oromoon fudhatu. Maaliif jennaani hundi isaa warri dhufu, warri qeerroo bulchuu qabu, warra dhaaba keessa hin jirre qulqulluu, warra waan balleessine, warra xurii hin qabne ta'uu qaba malee paartii tokko keessaa fuudhanii gaffidanii ati achi nuu galiiti achi qeerroo hoogganuu ka'een jedhan taate kuni dogoggora hamaa kan biraatirraa faallaa of duuba deebi'anii ammallee homa kaleessa laaqansan laaquu nama agarsiisa. Kanaafin amma jechoota jettu irratti nama hedduutu abarruu hedduu barreessa. Anillee immoo akka nama tokkotti bakka isaan hin fudhadhu. Harka dhibbaan dhibbatti hin fudhadhu. Maaliif qulqulluu yookaan argitee kan waa takka xuriita kan qabne dhugaadhaan Oromummaa ofiitiif Oromoo miti jechuun dandeenyu. Maaliif Oromoodha sabboona Oromooti garuu paartii keessa jira. Paartii mataa ofii qaba. Paartii ofii saniin socho'ee uummata Oromootiif qabsaa'uu mirga qaba. Bira dhaabbanna diina kennaa miti. Garuu namni ol ka'ee ol bayeetiin eebalu ta'uu qaba jechuun kuni hagam qulqullummaa qaban isaan hunduu amma akka paartiitti hunduu waan keessa jirra. Waan keessa jiru kanatti wal beekna. Wal beekumsa wal beeknu kana keessatti tokkummaa keenya cimsuu dadhabnee kaleessa gargar deemne yeroo itti diinni morma nu qabutti as deebinee ofuma wal fila. As deebinee nuti iyyuu ebaluun bulcha nuti hooggana qeerroo ta'ee socho'aa kan jiru kuni diraamaa argitee wayyaan hin taphatte fakkaata malee diraamaa uummanni Oromoo gabrummaa keessa baanatti hin fakkaatu kanuma jedha ulfaadha. Ulfaadha bakki galatoomii yaada kan kee dhageette digdamii lama nama mormuu barbaada. Yaasin teefoo namni jedhamtu kootu seenii 22 atillee Yaasin teefoo si ergee jira. Ahmadtiin jaammoo maali maqaan isaa tun kan dubbifamu mee seeni maraamu. GN kan qabdu akira irratti si erge atillee 22 barreessitee si erge sillee jechuudha. Yoo baate beeku seenee jira. Halo. Dubbadhu ka. Waalaikum salam. Tokkottee akka hunda galee maayilu. Seente haasa'u dhumate haraatti natti. Hunda galee dhokata waan kana waan sani. Seentan dafaa takkatti salaam alaikum waalaikum salam kan polisa kenna karee faasa'ee baheetitti daddafa haasa'a. Namni biriillee haasa'u yaanni haa keessa deemu. Lakkoofsa tokko namichi barreessitu kun Siraaj Amaan waan haasa'aa jiru irraa quban qabdu jechuudha. Tokkoffaa lakkoofsa tokko asirra barreessuun hin ta'u. Lammaffaa asirratti koodiin seenta.
namni na mormu 22 namni yaada kiyya dhageesseetiin irratti yaada jajjabeessaa dabalatu 9 dhumate. Seenuu hin dandeenye atillee warri 22 kun akka ajaa'ibaatti hin seenu waan hin beeku. Maali rakkoon? Ana immoo jaraa kennaa jira beeku. Yaa Rabbi naaf. Uzeifaa lakkoofsa tokko barreessiin fanoo godhi deebi. Fanoo godhi bahi. Yes. Halo. Bale. Halo laga. Itti bubiyyaata kenna. Akkiniin jedhe yaa obboleessa kiyya ilmi namaa dhumee jira biyya keessaa. Amma wanni asii qeyroo nuti hoogganaa sanii hoogganaa yaadni kee guututti an dhibbatti fudhatamanaaf qaba beekte. Wanni ati haasoftu cufti jalaan deema gizee hunda ammoo namni dhumaa jira biyyatti wanni nu baasaa qawweedha. Qawwee tanarratti hin sodaatinaa biyya namaatti jiraatan ummanni qawwee maallaqoon qabatee uummata salaxanaa jira akkaatuu himtetti beete kiristaanaa keessatti. Kanaafuu nuti wanni sodaannuuf maali? Jaariinsuma harka yoo qawweef maallaqa baasnee bakka itti hidhachiisne waan guddaadha. Amma naannoo Baalee fi Arsii keessatti namni gaara galee jira qeeroon guyyaa dhumaa jirti. Harargee keessaas akkasuma Wallaggaas akkasuma namni harka qullaa maaliif akka dhumu feetan namni qabsootan hoogganaa ture hidhaa jira. Amma namni nu hooggan hin jiru. Kana waan ta'echa ijoollee teenya hidhachiisnee loluu qabna malee waan qawwee dubbadhaa malee waan hooggansaatii fi kanaa fi jinni atis hoogganaa ta'uu dandeessa namni biraatillee hoogganaa ta'uu danda'a. Yaa obboleeyyan kiyya Oromoo gaaraati maallaqa baasaati qawwee qarshii 300 400 doolaaraan bitaati ummata harka naqa firaa fi aalii keessan jidduutti sodaan wanni nama kadhannuuf hin jirru osoo waa kadhannu osoo ummata islaamaa ummata kiristaanaa obboleeyyan amaarri fi oromoon obboleeyyan osoo jirru yeroo teenya fitu jira ilmaan keenyaas shanyii teenya gabaabsu jira lafarraa. Kanaafuu waan kanarratti hojjedhuuti qawwee ni binna maallaqa bakka jirru ni baasna kanarratti nu hojjedhu an kanuma kaniin sidhaamu galatoomii nageetti. Ayyee galatoomii baakee jabaa. Jabaan dhufeen fedhii kenna cufa barani qawwee makana akka amma barrakkoon akka hajaakiin taane barbaada. Oromoon cufti qawwee barbaada. Oromoon cufti amaara. Rakkoon barbaada fedhii Oromootiif Oromoo akkanatti fuurtee kaatu kana addaan qooduuf warra dalagu an aarsa baran. Ambaan yeroo beeroo waggaa afurii akka qawwee jechaa ture. Qawwee jawaarin pheenxee islaamaa namni jedhee nana bara. Baali yeroo miti namni jawaarin pheenxee islaama ta'ee qawweetti namantu. Qawweetti namanna nuti ijoollee Baalee ta'e akkamitti qawweetti namanna maal jechuudha. Qawwee kana bittaafama osoo mallee guuramee warri dhaabaa kun mallaqa eessa geessaadha dubbiin. Akkanatti nyaatamne dheengaddalleedha dubbiin. Ammallee osoo agarru nyaatamnu ammaan morodnee sirreessinee namoota harki jiraa najisa hin qabne uf duratti godhannee warri qeeroo ajajullee warri mallaqa guurullee dhaaba keessa hin jiraatinidha malee barbaade roobe. Ani safaarii akka kiyya namni jibbu addunyaa irra hin jiran itti fakkaatu balleessanii. Akka itti deemnu yoon beekin ammallee nyaatamnaadha. Waggaa 4 iyyaa tureedhaan. Ijaaramaa waggaa 4 iyyee. Jawaariin uummata ijaarii waggaa 4 iyyee. Qawwee bitaa waggaa 4 iyyee kun dhugaa lafa irra jirtu. Waan beekuuf amaarri qawwee malee namanu. Waan feete salootii feete gootee namanu amaarri qawwee ka beeku. Gaafa dhukkee irraa kaafte abeet geetaa jedhee sii bula. Gaafa qawwee harkaa qabu gaashii agateettutti sin dhiisu sajjisa. So qawweetti nama na obboleessi kiyya ka Hararrirraa na bilbiltee kun shakkiin tokko hin jiru siin jechuuf jedhu. Warri foloon godhin as seenuu hin dandeettan. Foloo godhaa seenaa. Haasa'uun impoortaantii. Haasa'uun sodaatina ilmaan Oromoo kootu namni 22 Oromiyaa. Kaacaaluu ofirraa qabdu si ergee jira. Nama yaada faallaa qabu. Namni yaada faallaa qabdan seenaa naannoo Oromoo kun dimokiraasiin asirraa jalqaba. Federaalizimiin asirraa jalqabna. Mana keenyarraa jalqabna. Nama naannoo Oromoo jedhee baasuu takkaa baasee hin beeku. Nama Oromoo jaalladha. Kara adaba qabuun, kara nizaama qabuun akka itti haasa'utu beekee nama Oromoo rakkoon tokko hin jiru. Na amansiista yaa si amansiisa. Lamaan ilmaan Oromooti nu marge. Wanni rakkoo ta'e namni 12 kun 22 tun seenuu hin danda'an. Namni amma Uzeifaa jedhamtu reefsi ergee hundatti galtee dhokattee taa'uu haasa'uu dhiistee nalaalta saniif si baasee ammallee siin ergu. Seentan piliis ilmaan Oromoo yoo seentan ilaan namichi kuma itti hagam lajee. Seentan piliis haasaya wanni hin godhina dhokatina wanni as dhufteef haasa'uuf hin qabdu kun okulillee hin qabu. Eenyu maqaan isaa jaalattuu sabaa ta'etu kun hin qabdu atis. Burqaa.
burqaa sabaa hin qabdu internet so amma abba marge randomly erga jechuudha. lakkoofsa torba ka ergitu kun follow godhaa warri ergitan irra guddaan keessan follow hin qabdanii yoo isinii ergu seenuu hin dandeettanii booru watilleen ergin lamuu hin qabdu bahi deebi. namichi kun erga miliyoona erga namni GN ofirraa qabu kun haakira. Assalamu alaikum dhiifama jechuudha durallee na baasee dhiifama wanni dubbachuu barbaade haasaa kan kee awwala irraa hordofaa ture jechuudha. Shabakan na baase malee ani haasaa walideeti miti kan illee dhiifama naa godhi abbaa kiyya jechuudhaati waan feetillee naan jette siif dhaa nama siif fudhadha jechuudha. Kana ergaa kiyyaa itti yoo darbuu barbaade waa'een ati awwala irraa dubbataa turte. rakkoo qaba internetiin kan kee namni dhagahuu qaba eegaati seente so ati arran ergini yeroo birii seentaa jechuudha. Ammas nama kayyattanii biyyaramati. Shabaka keetu hin dalee baran sii kenne carraallee sii kenne ani kunillee hin qabu laal. Mee qoy tokko ka maqaa dheeraa tokko ol jira tare. Galaan gala. Waan san jedhayu. Qoya haa inni kanatu rakkoo qaba. Okay ol bahin. Alamin seentaa eegi. Nama kana duuba okay inni baheeyyuu alam seene. Alam follow godhi sila ummata keenya kana waa gamitti himan. Asoo follow yookaan hojii warra friendii ture yookaan immoo like follow yoon godhin seenuu akka hin dandeenye baradhaa please. Wanta isinii ergu asirra kaameraan hin bahu sa'aatii nurra ajjisaa jirti namni taa'ee ilaalaa jira. Kan akka yaada haasoftan yaada keessan kennatan Oromoon gara tokkotti akka luuceetu barbaada. Wanni bin jiru ragaan kiyya kana. Hattuu ammoo wanni dhaabaa babaa jala qabatee akka Amaaraatti deemu hin seenu. Wanni baruu qulqulluu ta'ee deemuu qaba. Dhibbarraa dhibbatti. Kijibni hin dalagu wanni dalagamu marri dhugaan. Ka dhugaa. Hakimaa Jamaalatillee hin qabdu. Yaasin Kabatiin internetiin na bira ta'e naan beekon garuu dadhabaadha. Amma rakkoon interneeta kana fakkaataa irraa wanni haasa'uu barbaadnu kanuma. Please warri dhaaba keessa jirtan dhaaba keessan qabadha. Namni maruu akka ammoo obboleessi keenya kan obboleessi seenee haasa'eessan. Namni maruu dhaaba akka keessa jiru jira. Mirga keetu amma bakka kana hojii dhuftu akka Oromootti qotu. Bakkee waa bituu bittaa kanatti haa ta'u, bakkee mallaqa guuruu kanatti akka Oromootti kootu, akka Oromootti dhufu qabda. Dhaaba kan kee achi yoo ati dhaaba kan kee qabattee ofii maxxansitee dhuftee Oromoo addaan facaasu. Haa addaan kun dhaaba kana as jira, dhaaba kana akka dura taa'uun kun shaneedhaan kun maalidha jedhee numsi dhiyeessa jechuudha. Oromoon addaan faca'uu dhufa. Kun sii galuun impoortaanti. Namni dhaaba qara ture san kee jalatti wal gahee bakka tokko taa'u hin jiru. Dhaabni kute sunni nu madeesset wal nu madeesset addaan nu facaaset nu nyaachiset tarte. Kana barachuun impoortaanti. Kafaa'oo jidni shanee fabaa'oo jettan kun cufti isaa Oromoo addaan facaastee wal ta'uu diddee nu nyaachisee tarte. Kakalee irraan barannu sun kaleen gaddaa kana. Yoon baranna ka waggaa 50 baranna amma kanarra yoon barate. Isaa qaadam namni jedhamtu. Eeggachuun impoortaanti jechuudha akka Oromooti. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum. Nagaa alhamdulillah. Ani yaadni an qabu rakkoon Oromoo keessa jirtu xiqqoo namni yeroo takka hubannoo gahaa qabaachuu dhabuun sirritti waan deemaa jiruu fi maaltu duraaf ta'uu qaba jechuu hubannoo dhabuun burjaajii uumu.
qawwee gizee jedhamuun an yaadaati jette deeggara. Qawwee gizee hidhatan kana akkamitti akka hidhatanillee namni ifaan kaayee deemaa jiru takka illee hin jiru. Maaltu barbaadamaa bakka kanatti gizee qawwee jedhan gariin isaanii harkisanii dhaaba tokko jala si galchuu fedhan. Lammaffaa akka Oromootitti yoo sochoone malee hidhannoo gizee jedhan warrummaan qawwee jedhu kunu qawween tun eenyuun hoogganamti eessatti akkamitti leenjii akka eessa kennanii biyya kamirraa maalirraa waan jedhu kana irraa namni qulqulleen godhee sii kaa'u hin jiru. Tokko an akka ilaalcha kiyyaatitti qeerroo biyyaa gargaarree qeerroo madoo teennaa fi akkaataa istiraajeetii asiin dura mootummaa kana qeerroon kuffifteen qawweedhaanii miti dhaabni qawwee dhukaasee nurraa kaase tokko illee hin jiru. Warri dhaaba qawwee deeggaruu wannaa jedhu haa deeggaru itti hafufuu mirga qabanii isaan wannaa haa jedhan takka. Nuti ammoo ibin gargaarsuma guuramaa jiru irratti waa hedduu waan deemu jira. Waa hedduu waan deemu jira jechuudha. Akkamitti qeerroo biraan akka gahanii fi miidiyaa akkaataatti gargaaru irratti qeerroo akkamitti cimsanii akkaataatti deeman irratti cimsinee yoo itti fufnu. Akka ummataatitti ammoo ummanni hidhachuu qabaa waan jedhu irratti ana agrii. Ummata keenya naannoo jirrutti hidhachiisuu garaa lafa jalaatiin hidhachiisuu qabna. Akka waliigalaa gizee jedhame ammoo dubbiin baay'ee xiillaadha. Fageessitee gadi xiinxallitee yoo ilaaltee jette ammas rafuu taatii jechuudha. Akkuma asiin dura Oromoon akka of dagatee rafee maal jedhee waraana qabna jedhee qawwee qabna jedhee warra asii waa butatee kiisii dhuunfaa isaanii fiigalaa jira. Kiisii dhuunfaa isaanii kaayatanii kuun ammoo mana ittiin bitatee cal jedhee taa'u jira taa'uuf deema jechuudha. An osoo morma asiin ganna qalanii waraana bosona jira qarqarraa maalii waan jedhu kanarratti akka nama Oromoo tokkotitti hin fudhadhu. Tasuma warri itti amanee ittiin adeemu sun isaanirra jirtii warri itti aman adeeman. Garuu akka ilmaan akka nama tokkotitti akka Oromoo tokkotitti ta'an wanni an gargaaru qeerroo biyya keessa jirtu madoodhaa fi wannaa akkaataa tarsiimoon qabsoo kennutti fufee wannaa jedhutti kanarratti walii gala. Oromoo yeroo markamuu jechuudha. Walgahii haa dhuftu bakka buffeetee haa dhuftu akka Oromootitti yoo hin dhufin sooshaal miidiyaa irratti yoo taate akka Oromootii yoo hin dubbatin qoqqoodamiinsi Oromoo keessatti dhalata. Dhufallee ta'ee jirallee. Kanaaf namni jiddu galeessatti yoo naaggatee qeerroo tana hoogganee akkasiin dura qeerroon hoogganamaa turtetti yoo deeme adeemsa saniin bareeda waan jedhu yaada akkasii qabaa galatoo. Ayye galatoo. Namni qeerroo amma alaa ijoolleen xiyyettee biyya keessaa nu hoogganaa jettu kana hoogganu nama dhaaba keessa hin jirre ta'uu qaba. Remember bakkeeta ummanni fedhii dhaaba ofii bakka godhuu bakka barbaade seensisuu barbaadutu dhiibaa godhaa jira agarra jiran. Hatta OMN keessa nama dhaloota dhaaba jiraa naqaa jirti. Baraa jirana as OMN hin jiraatin irraa ganan jiru. Bakkitti Oromoon walitti geette kana keessa dhaaba akka hin seensifne. Dhaabni waan akka nuu godhe hin jiru wanni jarri nuu goote addaan nu baafte. Wanni jarri nu godhan kan dhugatti kan nu baafte. Namni barinu anasii na qarqaarii jedhanii waliin koottaa jennee kadhannee dinnee nu nyaachisa. Amma Oromoon dhaaballee akka harootti ijaarachuu dandeenya. Saba miliyoona 60 dhaabni waggaa 40-50 ijaarama jedhee waan akka kun galtee tuniin kondominiyeemii keessa isaartii. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Hayya yaada kee kana irra turteetta waan hidhannoo kana hidhannoon dhaabni fedhe biyya haa bulchu mootummaan Itoophiyaa abbaa fedhe haa ta'u Oromiyaa abbaan fedhe haa bulchu Oromoon bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti hundumti hidhannoo qabaatu qaba walumaa galatti. Warri daangaarraa heeyyama qabanii garuu seeraan hidhannoo gahaa hin qaban. Gaafa dinni itti dhufee nama walitti jara qabee bakkaan jara ga'u hin qabu.
usuma hidhannoo xiqqoo xiqqoolle qabaatanii halagaan dhufee akka barbaade dhahee biraa gala. Seerri dhaabbataan uummanni kun akka ofirraa ittisu fakkeenyaaf poolisiin achi jiru suni humna uummata sanaa madaalee hin beeku. Maaliif poolisiin sun dhaabbataa miti achi hin taa'u gisee hundaa jijjiiramee achi dhaqa. Uummata naannoo sanaa madaalee naannoo isaa hin beeka. Halagaan isaan akka dhufu hin beeka. Uummanni sirriitti qabaatu qaba. Uummanni daangaa irraa sun midhaanii fi maallaqa qofa gargaaru miti. Intinaallee akkaataa itti lolatan illee waan hundaan lafa isaan irratti mijeessuufidha. Kanaan achi dhaaba kanatu na bilisoomsaa dhaaba kanatu na bilisoomsaa osoo hin taane Oromoon hundi hidhannoo irratti walii galuu qaba. Hidhannoo isaa ka siyaasaa osoo hin taane lafa isaa keessatti jechuudha. Biyya isaa irratti hidhachuu jechuudha. Kan abbaan fedhe dhufee haa bulchu. Abbaan fedhe isa filatu. Lafa isaa irratti garuu gaafa diinni tokko dhaabasa biyya bulchu sanarra darbee wayin mootummaatti biyya bulchu sun uummatatti galgale uummanni ofirra deeffata. Har'aama uummanni of harkaa hin qabu. Gizee wayyaanee namni waa gubu hin jiru. Namni waa balleessu hin jiru. Har'a yoo Oromoon hiriira bahee gale warra biraatu jala gad bahee qe'ee namaa gubee amma sabaaf sabalammiin kanarra gad bahee dallanee dubbataa jiruu fi warra sanatu Oromoo jala gad bahee waan ni qaballeessee galaa jira. Lubbuun namaa duraan gizee uummanni keenya hiriira bahaa ture lubbuun namaa hin darbu baay'ee faduullee ijoollee Oromooti. Har'a sabaaf sabalammiin illee du'aa jira. Kan ammoo maal godhaa jira jaratu warra mootummaa maaliif mootummaa mormituudha amma wanni kun mootummaan nuuf ta'eera maaliif mormituu jechuudha warra amma jala bahee waan meeqa gubee maqaas nu balleessaa jiru jechuudha. Kanaaf immoo kana hundaa ofirraa deebisuu immoo Oromoon akka Oromootti kun biyya kooti jedhee biyya koo keessatti hidhadhee of eeggatuun qaba jedhee Oromoon mataa isaatiin har'a tokko yoo hidhate poolisiin bor dhaqee irraa fuudha. Yoo walii galaan immoo walii galee akka abbootii gadaatti akka jaarsolii biyyaatti akka sheekotaatti akka qeessotaatti walii galee nutti ulfaateera dubbiin kun murteeffatuu qabna uummanni keenya ofirraa deebisuu qaba waan itti dhufaa jiru jedhee yoo uummanni walii galee murteeffate malee isaarra wallaggi kophaa isaa hidhatee barreen gaddaa dhumaa ture guujiin kophaa dhumaa ture booranni harargeen adda addatti dhumaa ture yoo hundi kun wal faana hidhate immoo dhokateellee wal gargaaruu danda'a. Garuu akka amma maaliif wallagga adda du'ee gujiin adda du'e si fakkaata? Waan walii galtan duraan Oromoo keessa hin jirreef ka'u dhimmi hidhannoo duraan waan Oromoo keessatti gadi dhaabbatee hin jirreef ka'u osoo duraan walii galteedhaan amma akka dubbii barattuufi walii galtee Oromoo san maaltu dhokke? Walii galtee Oromoo sana wani dharge caffee Oromiyaa keessa jira. Caffeen Oromiyaa paartiidhaan bulaa jirti malee mootummaan qabdu Oromiyaan. Paartiin sun immoo kana lagaa ta'eera. Caffeen Oromiyaa jarri diina kan caffee jinni dhiisi kana opiniyoon diina. Waliigaltee ilmaan Oromoo wayita wallagga adda dhumtu wayita gujiin adda dhumtu sanii akka Oromoon birii jiran tumsin wani dhoggee dhaabota biyya galan ka maqaa Oromoo qaban. Amma kun sii galee tokko ta'a Oromoon nyaachisaa jirtanii tokko ta'a lakkisaa tokko jawaar tokko godhi jennee iyyaa turre. Amma baalee roobee har'a dura sitti muufi wanni dura gabbahee iyyuu fi Dengadda nyaatamne sanin dagatina dhaabatu nu keessa seenee nu nyaate dhaaba qaraa san kotata sana achi dhiifne Oromoon akka haarawaatitti waan barbaadde hidhachuu barbaadde dhaaba ijaarrachuu barbaadde waliigaltee diina ofirraa buqqisuu barbaadde hin dandeetti miliyoona 60-70. Kanaaf dhaabni qoreen akka hin seenne siin jedhee galatoomii yaada keetii sa'a dheeraa sii kenne. Wanni baalee roobee dhaaba balaaleffatuuf yoo isin hin galin history ji'a jaha baradha. Maal jedhaniif opiniyoon keessa seentee sallaltee facaasee tokko beektu. Gaafa jarri achi wal geette Amaarri miidiyaan Amaaraa 7 tokkoyi. Inde kan nasu ጋር የተሰባሰበ ኦሮሞ አንድነት ላይ እየሰራ ነው ጀኒ የኝቹ ማለፊ ተኩማ ዋንቀቡ ቤት ያማር ዳብኒ ከነ ኩኒ ሸኔ ከፋኦ ፓባኦ ጂኒ ጀዳሙ ኩኒን ደንዴት ዩንቀበን ከኦሮሞ ተኮ ጎደኒ ትንዴሙ ጀራን ካና ዱቢና ቺፍቲ ቁልፊን ጀሪ አዳን ወዳም ቦምባሩ ከናፍ ዳብነ ከከሰን ሴን ነየም ammaan tiifachuu qabu. Waan ijaaramu cufa keessatti akka dhaabni keessan seenne ammaan tiifachuu qabu. Wayita jarri afoo dubbattu dhufnee afaan keessa dha'uu qabna. Hin ta'u jennee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waa dubbadhu. namni yaada kenne kulliinuu namatti tola. Kanaafuu jechuudha wanni isin haasoftan kulliin isaatu waan gaariidha. Garuu kanaaf dhaaba fedhe abbaan fedhe haa deeggaru. Wanna dhaabaatii miti. Namni yooma dhaaba tokkollee kan jaalatu taate dhaabni jaalatan suni laphema keessa nama taa'ee namni immoo akka obboleeyyan teenya as dura amma yaada babbareedaa kennanii nuti biyya keenya keessa waan ammoo tuyyuu obboleessaa fi yaani nama dhumaa jiru kanniin osoo ammoo tuyyuu qarqaarree waan tokko gadhaabne kan jedhan sunni maashaallaadha bareedaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma nuti jechuudha yoo lafa jalaanii waan feene ammoo tuyyuu binnee obboleessa keenya harka kaa'u akka feenetti dandeenya jechuudha. Kana maaltu ammoo tuyyuu nama godha waliigalteedha garuuyyuu. Kulliin kennaa osoo waliigaltee qabaannee kunillee kanatuyyuu hogganaadha kunillee kanatuyyuu caalaa dhiibnee ammas ammoo tuyyuu dhaaba kaanii kaan deeggaruudhaaf feesbuuka gubbaa fiiguu baanne osoo yaada tokkoon hangana ammoo tuyyuu akka amma isin yaada tokkoon namarraa fuutanii namni ammoo tuyyuu walirraa fuudhee yaada kunillee kennee kunillee ka kennuuti yaada bareedaatu ammoo tuyyuu jidduu tanan namaa ba'a jechuudha. Namni yoo yaada tokko wal jala qabee jedhe yaada bareedaatu namaa ba'a. Yoo ammoo tuyyuu yaada ammoo namni walitti hin fuudhini feesbuukuma bichaadhaan kijibuma bichaa barreessaa ooluun wamaa ammoo tuyyuu bu'aan qabu wamaa bilisummaallee namaa hin kennu. Kana namni maal ta'udha? Yaada ammoo tuyyuu atamma yaada an dhiyeessarratti walii galtamoo hin moromta. Maqeessa karam jirtan. Ani ka jedhu wanni jechuu barbaadu. Waan an jedhe dhagee duraan dambaafatu dubbi. Hidhannoo maalii cufatti namana. Ani bilisummaa Oromootti namana walumaa galatti. Dhaabni haga har'aa nu keessatti rakkoo uumanii jedha Baalee Roobee afaan Oromoo dhagee. Amma bakkee Oromoo walgeettutti dhaabni dhufee seenuun ammallee addaan nu diiga. Osoo hin dalagu bara osoo jettaa miti. Osoo hin dalagee deemaa shayitaanni maa jiraatu duneera. Hin jiraatu bara. Duniyaan tuni chaalenjiif uumamte. Hattu jira nama nagayaattu jira. Nama salaatu jira nama salaanne jira. Kazinaa dalagu jira kan dalayne jira. Duniyaan akkas. Osoo jechuun hin dalagu. Hattu jiroota isin jedhu nama addumaan nu qooduuf kanarratti dalagaa ofii godhatee marxifatee jiraatu jira. Kana ofirraa dha'uun barbaachisaa dura osoo biyyan dhaqina osoo kilaashiin bitin obboleessa keessi galee san godhuun yoo miree amma before is too late. Yaada kee appreciate godhaa. Wanni beekuu qabdan qulfiin achi jirti. Qulfiin deengadduma addaan nu diidee bar jirti. Ji'a jahan kenne. Akkasii nagaan jiraatu. Tawaari zakkiiloo jiraa jechuun asii eessa dhufu. Badesi. Waan an haasa'urraa yaada kennadha. Yaada kennachuuf akkasii yaada kennattaniif isin seensisa. Waan an haasa'irraa osoo kennattanii natti tola. Namni Kadiir Raayyaa jedhamtu kun I think 11 barreessitee garuu bahii faloo godhi deebi. 11 maal akka ta'e hin beeku. Alii Madda Walaabuu. Warri maqaa keessa yaa fudhamuun ergina. Si erga jechuudha. Intarneetii si seensuu dhabu wanni feeti. Kana fakkaataa walumaa galatti. Aliin kun haaseenu. Halloo Baalee Roobee. Halloo akkam. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Eewwa yaadni kee Baalee Roobee gaariidha. Nama gammachiisa baay'ee das nama jedha. Alhamdulillah waan guddaadha hayyuu akkanaaf keessa qabaachuun baay'ee das nama jedha. Ani ka jedhu tokkoffaa irratti warri paartii KFO BBO jedhee addatti baafate kuni waan jarri eeltiratti nu goote beekne yoo dhugaa dubbanne. Waan jarri eeltiratti nu goote hadhallee sanuma deebisaa jiran ummanni kun. Hadhan osoo afaan tokko taane osoo ijaaramne osoo ummata keenya hidhachiifne osoo ummata keenya hidhachiise Jawaar Muhammad hadha hidhaa keessa taa'ee harkaan naatatu namatti. Dhugaa sitti nuti ummanni keenya ummanni Oromoo safuu qabna. Safuu kanallee kan nurratti dalagaa jiru ummatuma akkanaa kana. Seenaa wayii sii kaasa seenaa wayii gabaabseetiin sitti hin dheeressu. Iltiraatullee Daawud Ibsaa kana. Ummata Oromoo lolli as jira jedhanii duratti erganii duubaan kama birsitti erganii si ajjeesanii kunoo nama nurraa ajjeefna dhimma mallaqa ittiin gurataa turan karaan durallee hin beekna.
baay'ee turre ijoolleen Oromoo Jabuutii irraa altachaate baay'ee beekna ijoollee sabboonaa Oromoo baay'ee nurraa fixan uummanni kun rabbi jazaa isaanii adeebuuf waan jennuun qabnu kan ammallee handhuura godhataniitiin kana paartii baafatanii guyyaa haati duutu ilmoon du'aa jirtu kanatti paartii addaa godhanii kana jalatti gurmoofne nuti kan gurmeessu paartii tokko jalatti hin gurmoofne nuti kaadha diina ofirraa qolachuu bakka jirru hundatti bakka kamittiyuu taanaani nuti diinni keenna hadhallee borillee taanaan akka caaluun jedhe nafxanyaadha hadhallee kan hojjeesaa jiru nafxanyaadha diinni keenna nafxanyaa fi ummata nafxanyaa jalatti bitamtee nu basaastee nu fixaa jiru kana yaanni ati jette paartii kam jalattuu hiriiruu hin qabna ummanni Oromoo amma gaafa ummanni Oromoo dhaddache tokko jalatti dacha'ee fi paartii godhateetiin paartii kana jalatti dachaanee ummanni Oromoo bakka tokko dacha'ee no rakkoo hin qabu jalatti dachaanee hin deeggarra garuu hadha gaara keessatti nuraadha gaara keessatti akkana jirraasin akkana soba kun dhugaa sitti himaani warri gaara keessaa illee soba dhugaa sitti hima ijoollee daa'ima ganda keessaa dhakaa darbattu nu wayya warra gaaraa keessa dhugaa sitti himaani hin beekna kana waraana illee taate keessa turre kun eenyu wali sobu beekta bakka kamittiyyuu baalee roobe jechi ati jette jecha mataa nama banu jecha dhugaadha jecha qabatamaati jecha ammallee fudhatama qabu akka mataa kiyyaatti yoomiyyuu taanaani dubbiin ati jette ta gaafa dheengadde ati gaafa ji'a jahan jala turte fagoon dhayni adda kun nutti mul'atti dubbiin ati gaafa jawaarin jette yaadadha yeroo baay'ee irraa si hordofa beekan wallahi baay'ee siin ergu malee yeroo baay'ee irraa si hordofa kanaafiyyuu baalee roobe jechi kee dhibbaan dhibbatti fudhatama qaba si jalatti hirmaanna inshaallah rabbiin tokko nu haa godhu nuti hadha paartii ta'uu barbaachisuu osoo hin taane nuti hadha diina akkamitti qolannaa ofirraa diina nu ajjeesaa jiru kana diina hadha dubartii nurraa fudhataa jiru kana diina hadha waan hin taane hadha dubartii teenya haadhaaf abbaa keenya irratti dalagaa jiru kan hadha baalee irratti waan dalagamaa jiru hadha quba qabdan hin argattan ijoollee hadha reef akka waan hoolaa gorraniititti guuranii mustashfatti guuraatiin hin jiran mana yaalaatitti kanaafiyyuu hadha nuti diina akkamitti ofirraa qolanna jechuudha malee paartii kana jalatti gurmoofnee paartii kana jala deemnaan soba kun waan paartii jedhamu takka hin qabnu nuti amma waa'ee diinaa dubbachuu qabna waa'ee nafxanyaa akkamitti ofirraa jiisina sitti hin dheeressu baalee roobee kiyya jechi kee sirriidha galata guddaa qabda biibi galatoom paartiin amma uumamu yookaan paartii qeerroo jedhu ta'uu qaba yookaan paartii hacaaluu jedhamu ta'uu qaba paartiin Oromoo ijaarachuu qabdu walgeettee walii Kiristiyaan irratti hirmaatee Ortodoksiin Oromoo irratti hirmaattee paartiin nu amma achi uumnu kaagaarraa adda nu qoode maqaa jiraatu dhagahuun barbaadu. Paartiin dirqama Oromoo jechuun barbaachisu. Paartiin Oromoof dalagaan beesaa ati Oromoo dhiiggatu Oromoo paartii Haacaaluu jedhamu uumna yoo amma achi. Gabaabaadha dubbiin. warra karaa asii dura addaan nu qoodu jira kana kan dhalli nyaachisee qillee nu keessatti. Tokko jira paartii haaraa uumte Oromoon danda'u. Aloo. Salaamu alaikum Bala Robi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Okay, dhiifama mas naan godhi yaada biriin qaba. Yaada birii? Waa'ee warra qawwee binna jedhu kanarratti. Okay, gabaabsi eegas akkaseen. Warri qawwee binna jedhu kun qawween bituun barbaachiftu jedha akka nama tokkootti ijaarsa barbaachifti. Yoo ijaaraman jedhan jechuudha. Qawween lafa jirti. Qawween tun bitamtee eenyu kennamteenis barbaachisaadha. Ijaaramuu barbaachisa jechuudha dura. Fakkeenya yoo fudhanne poolisiin amma ummata fixaa jirtu tun mindaan isiin argattu birrii 1,700. Ijaarama qofa barbaachiftu qawween bituun barbaachiftu jechuudha. Qawween lafa jirti jedha. Okay, yaada nama tokkootti. Okay, yaadni kan kee uummanni si dhagee. Ijaaramni kun akkamitti ijaaramuu qabna? Oromoon amma yaada ani ijaaramsa irratti kaase kana hin deeggartamoo hin deeggartu? Ijaarsi dirqama ijaaramuun barbaachisaadha. Bakkuma jiranitti nama 10 hin ta'e 5 hin ta'e namni bakka ijaaramuun barbaachisaa. Namni keenya waan hin galiniiftu jira. Ijaarsi maali kan beekne jira. Ijaarsaa fi gargaarsa jechuudha. Ijaarsa jechuun namni tokko ijaarsi maali jedha. Ijaarsa jechuun gargaarsa jechuun nama hin beekneef. Caasaa ganda keessaa irraa bicha meeshaa miliyaana jechuudhaan barbaachisu kun wannoo meeshaa binnaa maalii asirra baanii hin barbaachisu. Ijaaramuuf barbaachisaadha dura. Dura ijaaramuuf barbaachisaadha. Egaa ijaaraman ammoo akka kaitaa nuti tarraa jettaan gaariidha. Anillee sanillee ani deeggara. Ijaarsa akka ijaarsa edda lama.
ijaarsa dhaabaa akka Oromoo waliigalaatitti dhaabni tortoraan dursuun keessa jiraachuu hin qabu. Maqaan isaa marre haaraa ta'uu qaba. Oromoon guyyaa jaha keessatti ijaaruu dandeessi dhaaba guddaa. Ammas yaanni biraa wanni Oromoo agadhaa asiin Oromoo akkana nyaachise Abiyyi miti dhaabbolee siyaasaati. Dhaabbolee siyaasaa kafaa'oo maali isoo jedhan Junaydii Xalayaa Haajaa Adamsaa iddoo liqimse. Obinni irratti bahee ka alba'e dhaabbolee siyaasaati. Yaadni kee namarratti illee fudhatama qaba. Paartiin haaroon ijaaramuu qaba. Paartiin haaroon ijaaramuu qabu. Qeerroo yegiddi Oromoo OBN Oromoo miidiyaa jechuun qabdu. Paartiin ka Oromooti dhumate. Hin beeksisa. Amma yaadni an ammatti an asirratti burqisiisu meenaaf kenne jedha. Eenyu maqaan kan kee goolaa Oromiyaa nam jedhamtu bahii wanni godhi faloo godhi deebi. Kadii raayyaa kunillee atillee faloo godhi deebi. Si argee jira bar seenuu hin dandeenye. Mataa dur kana jiratti addaan nu qooddeetiin nama kondominiyeemii keessa teettee nyaattu tana biyyatti galtee jaarsota. Jara kana akka haarawaatitti jijjiiruuf dhaaba jaraa maraa riijektii godhuu qabna. Nama dhaaba jaraa keessa turellee as keessatti hirmaachuu hin danda'a akka Oromoo tokkotti nuun deemuu hin danda'u. Namni goolaa Oromiyaa jedhamtu kuni sitti meera afaan Oromoo beekte. Ani bilookii nama godha yoo nama haarawaa taate. Si galee? Ani bilookii nama godha. Callisee barreessuu hin dandeettu. Bahii faloo godhii laayikii godhi deebisiin jedha. Callisee asirratti ni ergawatte jahannamsi taasisa. Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Nagaa alhamdulillah. Yaada ammaratti. Yaanni ni furanna. Yoo ciiftee jiraatte ol ka'e. Ni furanna. Ni furanna jechuun kiyyaa akkamitti fakkeenya yoo kenneetiin hin jenne fakkeenya asiin dura akkuma amma mucaan kaase kana dhaabbolii dullatti akkuma inni nuyyuu mucaan qabsoo keessa ture sanitti ka qabsoo keessan turre illee akkasumatti mallaqaan bakka inni jirutti bakka jirrutti bakka seennetti bakka deemnutti buusi jenneetiin unkuramaa turre jechaadha. As gargarleetiin gaafa Jawaar miidiyaa jedheetiin gadaabe qeerroon akka jiruun miidiyaatti achi gargaleetiin akkasitti tumsee irratti hirmaatee miidiyaa san of gadhaabne jechaadha. Eenyu dhaabe mush Jawaariin qofaa miti qeerroodha. Jalaa gargalee akkamitti gargaltanii dhaabdan ka jedhameetiin dhaabbolee tana keessa miidiyaa makana akkamitti dhaabamaa ka jedhutu jira. Dhugaa yoo isin himne. Miidiyaa kanarratti hagam lolamne. Akkamitti nu gantaniitiin gara deebitan miidiyaa Jawaar dhaabne akkatti dhaabatillee baanu nama hundatu daa'imatu gurra qaba. Dullatti illee hin beekti waan biraa dheessi namni hidhaan garrugeetiin waa tokkollee manaa bahee hin beekne illee ni beeka miidiyaa kana jechaadha. Hadha akkuma mucaan jedhe qawwee bitiinsi durirraayyuu abboota teenarraayyuu kennuma basaasni kennuma Oromoo mateen mallas dhufeen balbala dhadhee ebalu hin qabda jedheetiin hin gadin fuune. Tigreen dhufteetiin abbaa kenna maqaa beeyteetiin fuudhaa dhooytee irraan fuune bitatee wayita hamar deemaniitiin achi jeetirii fi kilaashiin manatti hin galatan torbaan odoon eegin kennummaan ka waliin nyaatan gabbaheetiin ebalu bitatee manaa qaba qaata waajiratti fidan qaata waajiratti irraa fuudhan hidhan maali qawwee guyyaa akkanaa bitteeti kennuma nu nyaate kennuma nu fixe alaa dhufee nu fixe. Basaastuma kenna wallahi Oromoo nyaatee fixe kunu kamma dhaaba dullatti isin jettanii kanatti nu fixe. Hin dhaabna jennaan irree tokko taane akka gaafa miidiyaa Jawaar san dhaabnetti amma aarii gubanne akkuma amma isin acaaluu maqaatti baafta yookaan miidiyaa yookaan acaaluu yookaan waan tokkoon dhaabne bis afaan duffanne akkana qeerroon nu biraa naftu. Hin haftu jaarsi nafu jaartiin hin haftu.
ebalu jira akkuma amma nama ebalu namni hidha darbisiisellee dhaaba dullattii tan nama caalu nyaachisellee dhaaba dullattii tan namni biraa nyaachif ciisanitti ciisanii makiinaan kiyya ammoo makiinaan kiyya kan ta'e makiinaan abboo duunu dhumne ilmoolee teenne itti guddifannaa akka wannaan baane bes kalaas tanuma teenne hin qarqaarra waan tokkoon. Isin walii galtan jechuun isinillee dhaaba haaraa ijaaramu kana irratti jechuudha. Ayya. Galatooma. Duuti kanurraa haftuun basaasni kanurraa hafuuf yoo ijaaramu. Bakka kanan dagate. Ijaaramtee dinagdee wajjin yoo ijaaramte basaasa si keessa deemee gandatti Haji Abdul Qaadiriin Ismaa'iliin jedhee si tokko musan ofirraa qolatta jechuudha. Sun maaliin dhufa ijaarsa qofaan dhufa. Tun impoortaantii bakkee tana beekuun. Akkasii irratti dalaynaa dhaabni haroon ijaaramuu qaba. Orradii warri jiru amma kafaa'oo bar nam tokko jira. Dhaabni kafaa'oo nam tokko jiran namni hin beekne. Namni goolaa Oromiyaa jedhamtu kuni ammallee hin qabdu hin ergin piliis. Hin qabdu na biraa kaameraan qabdu bahii deebi'i faloo godhii maalii godhi deebi'i. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo kashanee ka Daawud Ibsaa nam tokko. Cufti isii hidhamte ofiisiin cufamee jira. Nam tokko wanni si godhu hin jiru. Amma dhaaba biyya alaa kanatti dhaaba ibidda nyaate maqaa qeerootiin yookiin maqaa hacaaluutiin ijaaranii yoo gabbahan Oromoon cufti irratti hirmaatti. Sa'aatii kana laal. Sa'aatii uummanni Oromoo uf nyaataa jiru kana argite xiqqii keessa jiru kana jechuudha. Sa'aatii kana gabbaaftee dhaaba maal jedhu hacaalu. Dhumate. Tokkummaa Oromoo fakkii tokkummaa Oromoo hayyuu kenna. Ilma abbaa gadaa. Argite ka maqaan isaa Oromoo jedhu. Hacaaluun Islaama. Hacaaluun Kiristaana. Hacaaluun waaqeffataan. Hacaaluun nu biratti waan mara. Sigale? Maqaa isaatiin dhaaba ijaaruun tokkummaa Oromootiif iyyuu maal ta'a? Misoossoo jedhan san ta'a jechuudha. Utubaa. Gantuu hattuu achi keessa seensiftu. Warra qara dhaaba keessaa waa qorqate. Warra qara lafee arraabate. Warra qara saahanii xaragate achi keessa akka nam tokkootti hirmaachuu hin danda'an. Akka nam tokkootti dhaqanii dhaaba san keessa miseensa ta'uu hin danda'an. Sadarkaa garuu ajajaa hoogganaa ajajaa irratti jarri haraam. Jarri sun ekspiriyaansiin jarri qabdu ilmaan Oromoo addaan ciccirtee garanatti kuttee garanatti arsii fi wallagga ittee wal nyaachiftee nyaachuudha jira. Dalagaan jira. Kana beekuun impoortaantii. Waan kanan beekne ammaan qabuu qabu. OMN amma miseensa jira keessan takkaan ijoolliitiin baatanii ilaaluu qabu. Nama dhaaba horii akkana achi keessa jira. Gara bu'uufuu barbaada. Waan godhaa barbariin beeynaa gaaf durii biyyatti galanii miti. Amma ija baay'ee waan Oromoo keessatti ofii eegganne jechuudha wanni kenna. Isseetii kenna. Halo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baanee roobee maashaallah rabbi isinirraa jaallatu anillee yaada wahiin qaba. Waan nama haasa'e kana irratti ta'uu qaba garuu waan argitan naasee na filis. Yaada nama haasa'e kana irratti yaada. Ayyee itti bulu. Waamamma isin haasa'an kana irratti. Ayyee. Yaada hundaa haasa'anii yaaduma ijaaramuu kana akkaataa itti ijaaraman bakka hundaa nama qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef nama qabaachuudha nama qabaatanii wal amanuun barbaachisaa yeroo kanatti yeroo itti wal amanan malee yeroo itti wal shakkanii namni ka wal nyaachisullee numa waan ta'eef namuma keenya kana garamiin wal ijaaruun danda'ama qeerroo akkamitti ijaaruun danda'ama biyya alaa kana ta'anii garamiin ijaaramee nama dhaabataa yoo qabaatan gara wal ijaaruu deemuun barbaachisaadha yeroo kanatti yeroo akkana nu gubanne kanatti nama fuuldura nu dhabne malee wallaahi ijaaramuuf namni hundi qopho wallaalaan akka kiyyaa kunillee bakka jirutti eessaan ijaaramna beekaa kenna fuuldura nama nu beekannee of dura laalu nu dura akkana akka fuudhanii deeman taate. Isin amma bakka jirtanitti ijaaramtanii bara ijaarri kun waluma dhufanii waa walitti buufachuudha walli isaa kanuma. Awwalli kanuma osoo ta'u. Egarii maqaa itti baafattaa waldaa ebaluuf hin jetta bara ijaarsi kanuma egarii Oromoo birii itti dabalamta. Bakka jirtanitti mana daliidanii
ciccitamaa irra deebi'ame. Bakka jirtanitti isin dalagaa keessan kamanaa dalaydanii namni marruu bar tokkummaan dhufee waan cufa dalaguu hin danda'u. Namni marrinuu dura ofii ijaaramee kunoo nuti akka biyya kanaatitti ijaaramne jedhee Oromootti ibsata. Akkasii akka itti deemaniif jedha. Bakka jirtan kanatti waan akkana dalaydanii jira. Anam akka ofii an akka mataa kiyyaatti namatti dabalamu barbaada malee namni beetanii nama wajji dabalamnee wajji ijaaramnu barbaada akka mataa kiyyaatti nama. Biyya jirtu kana namni hin jiru biyya jirtu kana. Nama dhaabbata akka keessanii Injira namni jiraatu namni jiraateef namni wal dhaga'ee yookaan akkasitti waldaa wayii akkaawaabii kanatti waan argine biyya kana keessatti garuu waldaa akka deemu hedduun argamu. Ayyee yaada kee bareeda. Ani yeroo tokko tokko Oromoo irratti illee murteessu. Maaliif namni keenya gabrummaarraa waan tureef waa'ee ijaarsaa kanallee baay'een beeku interes illee ittiin. Yaa gabrummaa fudhannee amannee taa'u yaa ijaaramu lamaan kana keessaa tokko. Lamaan kana beekuun barbaachisaa jechuudha. Kadiir namichi jedhamtu kuni Kadiir Raayyaa namni jedhamtu. Reefsi argee jira. Guyyaa lama sadii si ergee hin dalaguu wanneen kan ka'e kaameraan hin dhufu. Kana jechuun ati fireendii kiyyaa miti yookaan faloo gootullee baatee deebuu qabda. Hussein Alillee akkas. Hussein Alii atillee akka seenuu hin dandeettu. Hussein Alii lakkoofsa 5 barreessitaa seenuu hin dandeettu. Durba taatee yoo durba ta'uu qabda kun amma seenuu. Barreessitee dhiira taanaan ammoo rakkoo jiraa beeku. Ajaja waan hin fudhataniif bilookii taata. 55 barreessitee durba ta'uu qabda. Dhiira taanaan bilookii taata. Hello. Hello. Sena libroki taterda. Jahannami kuterta assalam. Rabbi siararu. Sokadhu sangatte. Tira bartaate dhokadhe jala baajennaan qara sibitti hime. Kuttee jirtu. Diklaayinii godhe kunillee jahannami kute qoy. Eenyu maqaan isaa? Eessaa amaanatillee kuttee jirta jahannami. Rabbi isin araaramu kutteerta. Sagal dhiira taanan ka barreessitu. Namni Kadiir Raayyaa jedhamtu kunillee lakkoofsa 9 barreessi. Urgaree fi najeeqaa jirta si dabarsa jahannamitti sillee. Lakkoofsi dhiirri 9 ka durbaa 5 dhumate. Seenuu jettee durba seensisa jettee 5 barreessinaan jahannami kutte. Diklaa illee goonan jahannami kutte. Maaliif? In kijibda. Kijibaan barbaadu dhugaa qabnetti godhe fi. Sofiyaa kun ta'u maqaan isillee maqaa durbaati. 5 barreessitee sirri dhumate. Maan naanta kadhiif. Seenuu jettee lakkoofsa 5 barreessitee na shawaduu hin dandeettu. Kan nama jaafur qabu. Ammallee ani rirraayee jedhan san hin qabu. Azaneetaa hin qabu. Cabli warra jedhu san keessaa tokko. Nama gara nyaatii qabu miti beekamu. Oromoo akkasitti miti Oromoo Keeniyaati. Ta durbaatuun illee hin qabdu bashatillee. Kun amma uummanni barataa jira jechuudha. Akka itti seenan. 9 lakkoofsa 9 barreessina. Mustafaa namni jedhamtu intarneetii hin qabdu. Hamid Ersii Roobe. Kadiir Raayyaa amma agartee akkatti barreessu. Garuu kaameraan qabu. Kadiir Raayyaa namichi jedhamtu kaameraan qabu. Bayyas keessa adeemi.
akkasii akkatti seenuu dandeessu. Kadii raayyaa namichi jedhamu. Urgaree fi barreessitaa si argaa afaan Oromoo yoo beektee kunoo kaameeraan qabdu wayita gattuqu kaameeraan naan dhufu. Amma pirogiraamni birii jalqabee garas bayaa oduu barbaadanii Mustafaa Abdulqaadir qaban. Nam tokko seensuu barbaade osoo hin fixin. Atiillee dakkaamaa warra suudii sana. Bilisummaa moo waan maqaan isaa? Bilisummaa Oromoo qaban. Jedhu. Har'aaf sumarra dhaabna. Please viidiyoo kana durarraa warra amma seentan awwalarraa ilaala waan irraa barattantu jira awwalarraa haga daqiiqaa 20-15 dhaamsi kiyya irraa awwalarra jiraata eegalee nama mari'achiisa awwalarraa seenaa daqiiqaa 20-30 awwalaa 20-25 akkana sa'aatii dheeraa fudhanneen gayaa mari'adha akkanatti marii waa dhufa nagaatti jiraadha.